shaakala dhoksaa. Gaafa tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasaa gad deebisu of biratti arge. Iyyuullee barbaade garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafa dammaqu qaamni yookaan foon Aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaa itti qabatanu ta'eeruun arge. Gaafa tokko asumatti mul'atti, asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhage'a. Haala sodaachisaa kana hundumaa obsachuu waan dadhabeef ishee dubbisuuf murteeffadhe. Gaafa haala kana hundumaa gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkas naan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa nan gaafate. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenya kiyyaaf keeti kanarraa kan addaa ta'a naan jette. Anillee yaada kiyyaan jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarraa jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu san naaf wayya tureeyyuu jechuu jalqabe. Achiin booda baay'ee isi sodaachuu jalqabe. Guyyaa lamaan duuba fuula dansaa natti agarsiisuu jalqabde. Nattas kokkolfuu badhaasa adda addaas bittee galaa baay'ee akkana jaallattu natta himuu na jajjabeessuu jalqabde. Haala hundumaa gara fuulduraa akkanatti himtu na akeekkachiistee achiin gara mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan bunnaa bitii tokkootti na qabdee deemte. Achittis waadaa dureessa si godha naan jette san na qaabachiiste. Guyyaa keessaa gaafa tokko waan an amma beeku kan hundumaa hin beekta naan jettee gara manaatti deebine. Jireenya isii waliinillee akkuma duraa kaan ittuma fufe. Haa ta'u malee jireenyi kiyya gaaffii fi sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxxoo kana jalaa bahuu danda'a? Adoo bahees eessa abbaa kiyyaa dhaqa? Eessa abbaa kiyyaatti gala? Guddoo yaade dhiphadhee cinqame. Asirratti akka naa hubattan wanni an fedhu tokko warri Aliis intalti isaanii Aliis hojii hafuura hamaa, hojii xinqoolaa, hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee waan ta'uu jiru kana akka isaanitti hin himne of eeggannaa cimaa naaf kennitee jirti. Nin rakkadhe. Kolbaa tiyya, saba kiyya, nama ergaa kan amma na dhaga'aa jirtu. Durbi umrii waggaa 20 waan akkasii kana ingooti jettanii hin shakkitanii? Namni alaa isii kan beekuun intala bareedduu waggaa 20 baankii keessa kan hojjettu akka taate qofa ture. Isheen garuu ergamtuu diiyaabiloosii turte. Dhaggeeffattoota kiyya bara amma keessa jiru kana keessattis aliisotni baay'een jiru. Kanaafuu of eeggachuun jireenya gooftaatti maxxane qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Waan sodaachisaa addaa. Gaafa tokko Aliis gara bakka hojii deemteen duuba mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluu barbaade. Umurii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutameef kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru yookaan firiijii 4 mana keessaa qabdi. Isa tokko gaafa qulfii isaa cabsee banu waan arge amanuu dadhabe. Buqqii mataa namaa akkasumas foon namaa keessatti arge. Gara gubbaatti immoo lafee namaa adda addaa arge. Firiijii biratti okkotee guddaa afaan isaarra baalliif buqqiin diqqaan tokko carqii diimaa waliin irra kaa'ameeru arge. Afaan okkotichaa banee yoo keessa laalu okkotichi dhiiga namaatiin kan guutame ta'uusaa dhagge. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenye. Amma akka nama du'eetti if laaqqe. Eessas gara milleetti miliquu akka hin dandeenye. Du'aan marfamee akka jiru amanee waan ta'uuf jiru hundumaaf kana booda bitamee jiraachuu qaba jedhee of amansiise. Aliis bakka hojii oolterraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte anaaf gale. Kana booda addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjiin wal bare.